Maanguddoota Itoophiyaa tokkummaa sabdaneessaa keenya cimsachuuf rakkoolee keessoo keenyaa mariin hiikkannu mata duree jedhuun gaggeeffame. Ministeerri deettaan ministeera nageenyaa Aadde Almaaz Mokonnon seenaawwan tokkummaa uummattootaa cimsuun nagaa biyyaa mirkaneessuuf murannoon hojjechuu barbaachisa jedhan. አሁን የጀመርነው የሀገራችን ለውጥ በትክክለኛው መንገድ እንዲሄድ ከተፈለገ jijjiiramni biyya keenya keessatti jalqabame karaa sirrii ta'een akka deemuuf yoo barbaadame rakkoolee keessoo keenya unumti akka hiiknu mirkaneessuu barbaachisa. Kanneen hojii siyaasaa hojjetan hojii isaanii raawwatan, maanguddoonni biyyaa hojii maanguddummaa hojjechuun aadaa, amantaa waliin jireenyaa fi seenaawwan tokkummaa uummattootaa cimsan dagaagsuun nageenya biyyaa mirkaneessuu barbaachisa. Tokkummaa fi walitti hidhiinsi uummattootaa naannoo Amaaraa fi Tigraay daran cime akka itti fufuuf simaniiru. ይህንን ትስስር ለመበጠስ qaamoleen siyaasaa rogeeyyii fi kanneen walitti dhufeenya uummattoota naannolee lameenii addaan kutuudhaaf yaalan daldaltoonni walitti bu'iinsaa hin milkoofne. Hawaasni keenya bakka jirutti karaa aadaa, amantaa fi seenaa waliin jireenyaa isaa cimsachuun tokkummaa isaa argisiiseera. Tokkummaa fi waliin jireenyi uummattoota naannolee Amaaraa fi Tigraay cimee itti fufa gara fuulduraattis. Walitti qabaan gumii maanguddoota Itoophiyaa Abbootiin Gadaa Tuulamaa bayyanaa Sanbatoo nageenyi jiraachuu biyyaa fi namaaf dagaaginaa sirna dimokiraatawaafis ta'ee misoomaaf uura waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa kennuu fi akka barbaachisu hubachiisanii. አቀማመጡ ነው እንጂ እኛን የሚለየን ክፍለ ሀገር ወይንም ደግሞ ለክልል ማስተዳደር ነው እንጂ ህዝብ አንድ ነው. Haalate sumaatu gargar nu baase malee godinaa fi bulchiinsa naannoleef malee hawaasni kun tokkodha. Waliin dhalatee waliin kan guddate. Nuti sarara kan finne miti. Waliin nyaachuun, jigii waliif ba'uun, rakkoo fi gammachuu irratti waliif tumsuun waliin jiraachaa turre. Duudhaalee kunneen cimsuudhaan nageenya biyya keenyaa mirkaneessuu barbaachisa. Bakka buutonni dhaabbilee amantaa kiristaanaa fi islaamaa waltajjii marichaa irratti hirmaatanis jaalalli wal deeggaruun rakkoo waliif tumsuu fi nageenyi dhaloota ammaafis ta'ee egeree biyyaaf waan toluuf irratti xiyyeeffachuu akka barbaachisu hubachiisaniiru. Kora kanarratti akkaataa waliin jireenya uummattoota naannoo Amaaraa fi Tigraay daran cimsuun danda'amu irratti akka mari'atamu hubanne jirra.